fuune kabajamtoota jaallatamtoota YouTube channel kiyya bakka jirtan maraatti nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa jirtu annagaa kooti. Channel kanaaf maatii warreen taane ammallee maatii ta'uudhaan welcome isiniin jedha na bukkee dhaabbadha. Obboloota koo daraa keessan maatii naaf ta'an biran darbinaan like, share, comment yaada qabdan lafa naa kaasaniin jechuun barbaada. Maal isiniin jechuun barbaade yaada tokko qabadhee dhufe jechuudha. Sadura garuu adaraa keessan channel kana biran darbina maatii naa ta'uudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo obboloonni koo na bukkee dhaabbachaa jirtan eebbifama. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja jechuudha. Yaada tokkoon qabadhee dhufe jechuudha. Yaadni kunis immoo warra Saawudiitti mana hidhaatti rakkachaa turaniif jechuudha. Yaada toon ta'e baay'ee gammachuu koo ibsachuudhaaf jechuudha. Ammallee baay'ee tokko gaddinee turreeyyuu, baay'ee tokko nuti dhagaamee turreeyyuu, hundumti keenya gaafa biyya keenya baanu maatii keenya dhibnee jechuudha. Inni kaan haadha dadhabduu dhiisee bahee, inni kaan abbaa dadhabaa, inni kaan haadha manaa isaa, inni kaan daa'ima isaa, inni kaan bakka jireenya isaa dhiisee bahee jechuudha. Akkuma keenya jireenya jijjiirrachuudhaaf jechuudha. Hojjadheen of jijjiiree mana gaarii ijaarradhee yookiin immoo wanti tokko qabadhee gala jedhanii gaafa ba'anii egaa yaadni isaanii gaafa akka isaan yaadan ta'uu dhiisuu danda'u, ta'uu dhiisu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Homaa mitiin gaddeena waaqayyo jira. Warri qabamtanii galtan jechuudha. Lubbuudhaan galuun wanta guddaadha jechuudha. Nagaadhaan ba'anii nagaadhaan galuun waan hunda caalachuudha. Nuuf hin galle malee dhugaadha. Waan hunda caala. Namoota baay'eetu bahee galadha. Namoota baay'eetu mana hospitaala keessa ciisee jira. Namoota baay'eetu dhibee garaagaraatti rakkatee lubbuun isaa darbee bahee galuu dhabe. Isin garuu nagaadhaan nagaltan dhugaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Keessumaa warreen daa'imoota qabattan baay'ee tokko isin dhiphannee turreeyyuu. Yoosin dhugaadha gaggafa qabamanii qabamuu galtaniitti qabamaniiru qabamaa jiru jedhaniiti jechuudha. Dhugaadhaan karaa mataa kooti jechuudha. Homaa isin gochuu yoo dadhabe akkuma koo jireenya jijjiirrachuudhaaf waan baataniif jechuudha. Baay'ee tokko dhiphachaa turre jechuudha. Keessumaa warreen daa'ima qabatanii lafa ciisaa turtan baay'ee tokko nutti dhaga'ameera jechuudha. Karaa mataa kooti baay'ee nutti dhaga'ame bu'aa ture jechuudha. Sagalee summoosni ta'aa ture jechuudha. Baga waaqayyo kana keessaa sin baasee gara biyya keessan isin galche. Warra immoo gara biyyaayyuu amma yoonaatti iyyuu hin galle abdiidhaan eeggadha. Waaqayyo immoo waan godhu qabaan isiniin jedha. Warra caakkaa keessa olee gadee dhodhokattanillee caakkaa keessaa baatee harka kennadhaati gara biyya keessanii gala. Biyyi hormaa biyyuu mormaatiin isiniin jedha. Biyyoo fi immoo akkuma fedhe maalis haa ta'u biyyoo fi biyyuma ofiiti jechuudha. Firiidamiidhaan jiraatta. Akka barbaaddetti baatee galta, akka barbaaddetti dubbatta, akka barbaaddetti bakka beeloftus dheebottus biyya ofii waan caalu hin jiru isiniin jedha. Kanaaf warreen hin galu jettanii caakkaa garaagaraa keessa dhodhokattanii jirtanii ammallee bineensa ofii nyaachisiinaati caakkaa keessaa baatee harka kennadhaati gara biyya keessanii galaa bakka. Maaliif biyya namaa biyyuma namaati. Biyya namaatti waan tokko taatan reefi keessanillee hin galu jechuudha. Kanaaf gara biyya keessanii galaa isiniin jedha. Biyyi namaa biyyuma namaati. Egaa yaadni keessanis bakka ga'u baatu maamitiin yaaddayina waaqayyo jira. Waan namaa laatuun dhabu waaqayyo jechuudha. Inni qoonqoobanee deebisee hin cufu jechuudha. Yoo attam jireenya ulfaate biddeen tokko guyyaatti hin dhaban jechuudha. Kanaaf namni akkuma ta'u ta'ee jireenya guyyaa qoonqoo kan duuneef waan xiqqoollee qammasee in oola kun hin oolu jechuudha. Kanaaf qoonqoonni bane hin cufu jechuudha. Kanaaf kan nuu laatu isatu beeka, waan namaa laatu isatu beeka, gooftaatu beeka waan ta'eef kanaaf bineensa moo nyaachistan gara biyya keessaniitu galtanii jedheen dhaamsa isiniif dhaama. Amman deebi'ee viidiyoo biraatiin dhufutti nagaatti naaf tura. Channel kana adaraa keessa subscribe godhaa, like godhaa, maatii naaf ta'aatiin bukkee dhaabbadha. Obboloota reefu lafaa ol ka'anillee jajjabeessaa biran darbina. Subscribe godhaa fi isiniin jedha. Nagaatti tola. Ciao.